Kabiraa kunoo akkatti qabanii kan Waaqayyo irraa kutan faatu jiran. Luqaas 2:21. Kana fa'aa akkasitti ilaaluu qabda ture ilaala. Waaqayyo akkatti qaama qabate jedhee nabiyyiin barsiise tokko jira. Ka barsiise tokko jiru jechuudha. Sii galee Waaqayyo akkatti qabanii kunoo ati duubaan teessee ija qabaan minaamni jedhan kunoo qabu immoo abbaa kiristaanaa isa bira taa'ee kutu immoo hin jiru. Waaqayyo kana barsiise nabiyyoonni kana barsiisan tokko hin jiran. Tole as taa'ee immoo jaarsi Samariyaa sana naa wajjiniin haasa'u barattoota isaa ergee caakaa keessatti kophaa galfatee yeroo waliin haasa'u. Issi namni barsi Waaqayyo dubartii wajjiniin haasa'a jedhanii nabiyyoonni wanneen jira kophaatti qabe. Laga keessatti iddoo isheen bishaan waraabbitti dhaqe. Kabeefnu nuti duratti safara keessa duriyoon kolkollee tokko dubartiin bishaan waraabuun argite duubaan dhaqxee laga keessatti qabdee wajjin haasofti. Abbaan maatiituun argitu namni aman arginu. Kan laga keessatti qabee waliin haasa'e isa malee nu miti. Kanaafidha maal isiniin jedhe beektaa? Maartiin Luuter isatti dubbate midhaan jechaa turan isin na baasu. Teebil tookii irratti dubartii sadii wajjiniin sagaagaleera Yesuus Kiristoos jedhee kan dubbate nu miti. Isatu jedhe Waaqayyo sagaagalee kan barsiise iyyuu jira. Hundeessaa isaanii malee Maartiin Luuter eenyuudhaan hin kaadan irra Maartiin Luuter. Maartiin Luuter jechuun nama Pirootestii godhe Kaatolikii keessaa didee ba'edha. Monoksee nama ture. Isinii galee monoksee nama turedha. Dideedhaa dhiisee ba'e keessaa. Maal jedhe beektanii? Kunoo Maartiin Luuter sayid Maartiin Luuter om jedhe beeknaan immoo wiitiin Aapiriilii 7 gaafa Aapiriilii 8 Mee guyyaa tokko bara 1532 isinii galee nambarri fuula inni irraa haasa'e kunoo 1472 irratti maal jedhe? Christ was an adulterer. Yesuus Kiristoos sagaagalaadha jedhe. Anaa miti kan jedhe. For the first time yeroo jalqabaatiif jedhe with the woman at the well dubartii bishaan waraabuu dhaqxee bi'iin irra teessu wajjiniin sagaagalee jedhe. For it was said kan inni akkas jedheen nobody know what he is doing with her. Maal akka inni hojjete iyyuu barattoonni isaallee hin beekan wajjiniin. Maaliif jennaan isaan ergee ture jechuudha katamaatti. Kanaaf immoo ragaan Joon 4:27 irra kaa'ee jira jechuudha. Again ammas he was an adulterer ammas deebee sagaagaleera Yesuus Kiristoos jedhe. With Magdalene Maariyaam Magdalaawwitii ishee kan beektu ishee luka isaatti shittoo dibaa turte tokko siin agarsiisu kunoo ishee akkatti lukatti dibde jechuudha. Namni akkatti zayitii fi shittoo minaa lukatti nama dibnaa akkamitti dhiisama silaa'u. Argaa jirtan ishee kan goggooftee wayyaa ol qabdee luka isaatti wal dibdeennaan ishee faana maal goote jedhaa? Hin sagaagaltee jedha. Anaa miti kan jechaa jiru. Argaa jirtoote Magdalaa wajjiniin. And still inumaayyuu hamma ammaallee again with the adulterous woman in John's 8. John boqonnaa 8 yookiin Yohaannis boqonnaa 8 boqonnaa lakkoofsa 2 keessa jiru warra Faarisoonni qabanii dubartiin kun sagaagalte jedhanii achi booddee namni isin keessaa cubbuu hin qabne reebaa jennaanii hundi isaanii dhiisanii deemnaa Yesuus kophaatti achitti argate wajjin sagaagaleedha. Kophaatti ishee argate. When he let off so easily jedhe so the God priest had to become an adulterer before he did. Otoo hin du'in Yesuus Kiristoos sagaagalaa ture jedhe. Otoo hin du'in ture. Anaa miti kan jedhe kunoo kitaaba isaa argachuu dandeessanii Luutersi Woorkii Teebiltookii fuula 154 irratti argattani. Ana faraantu isin jedhe. Ana farhaanii miti kan jedhe tole. Kanaafuu otoo akka seeraan dubbatanii jiraatan akkasiin dubbannu Waaqayyoyyuu dhagaadhaa jedhe laali. Akka dhagaati miti dhagaadha jedhe. He is a rock jedha ilaa yoo agartanii jettan. Tormoonii boqonnaa 32 lakkoofsa 4 irratti Waaqayyo dhagaadhaa jedha. Waaqayyo dhagaa. Haadha Waaqayyo dhagaa kan waan nageenye maal nu godhanuuf. Dingaay mana argilinaal Waaqayyo dhagaa. Lakkaa kan sagaddan dhagaadhaan sagadduusan. Waaqayyo dhagaa jedha. Tormoon 34 irra ilaalaa miti kan jedhe. Ayi fakkeenyaaf jedhe akka dhagaa kattaa jabaata hin jenne akka dhagaa kattaa jabaata jedhe. Waaqayyo dhagaadha hin jedhe bakka. Ante dingaay no kataban dingaay no ati dhagaadha nan dhagaadhuma maleeti. Akka dhagaati miti. Akka dhagaatiif dhagaadhaan gargar. Waaqayyo dhagaadhaas hin jedhe. Bakka dhagaadha hin jennaan chaalo kanatti sagadaa jirtu dhagaadhaaf jechuudha. Si galee kanaafuu musliimoonni gara fuulduraatti akka baratan barbaada kiristaanonni. Yoo nu bira tsabaayidhaan dhuftani suma dhuguma amantii keessan barsiisuudhaaf akka sila Ahmad jalqabetti nagaadhaan karaa beekumsaa isin gaggeessinu. Arrabaan dhufna jennaan kan kana caaluun boosanii galtu jechuudha. Kan kana caaluun boosanii galtu. Karaa dhuftan hunda isin deebifna nuti. Kanaaf hin jarjariina. Hin jarjariina. Nama
يلم هاسي دوغا يلم أوروميفان بريفتي أوروميفان إدوس إنوال سبنا جوجلي راوت سبنا نيرو كان فانا يروكي نياك قوم نفتر سلا كرسينو يمتن تولي كان أفوتي الحمد لله ربي مسلما نقوته بقى تلشتي غرفت أحمد والله نتي تولي بقى غرفت يو غرفنا كسيتي مالين تو نمني بودا كسيتو فينا dargaggoo akkasiitiin garafamu yaa saazinaadha. Garuu al tokko tokko immoo ooguu fi dhiiste nama umurii olii al tokko tokko silaa nama qaanessa sii galee al tokko tokko dhiisuu qabda ture. Naati wanteetti ofii kona sirrifataa ture dhiisuu qabda ture gidduu gidduutti naanni rifatu na azzansiise naan. Fakkeenyaa abbaa kee gaafa inni rifatu faan nama abbaa kee sii ta'u akkamitti fakkaatu al tokko tokko tullee dhiistee dabartee raatti bareedaa ture. Garuu alhamdulillah waa'ee amantiiti waan ta'eef immoo baga garaftee hin tolchite baga rabbiin si milkeesse. جزاكم الله خير الفاده ربي بكم ست سيفاده بلو اكسي واقعاتي جد يهوه جيجرو يسوع كريستوس بيكا جنان امبيكو يسوع تكا يهوه جده واقع وامن بيكو قبلين كب ورك كو ارا غوتونو كوبان كبن مقام يهوه جدو تكا دان بيكا مجابا كيس ككو اران ككريستيان فراتو كون غوتون نسا مقا يهوه جده نمني لفا يسوع اندبلته نمني لفا كاس دبته مقا واقعاتي جده يهوه فيدا منجر سبب نسا مالين يهوه مقا دامي يهوه قبيله pronunciation isa akkata itti dubbatamu hin jiru yahudonni kanaaf dubbachuu hin danda'an hin dubbatan hin fayyadaman maqaa kana kanaafuu maqaa waaqaadha macaafa keessa jira hin jiru akkuma Ahmad itti garsiise Elohim namallee jedhama waaqaanillee jedhama maqaa akka gooftaa jechuutti fayyadama malee maqaa gad dhaabbataadha maqaa macaafa keessa maqaan gad dhaabbataa waaqaa hin jiru rabbiif kan dubbatamu hin jiru macaafa keessatti eegasanii ammoo maqaa waaqayyoodha maqaa waaqa sanii eenyudha jennaan waaqayyoodha jedha afaan oromoodha Abrahaam maal jedhee ama ture jennaan waaqayyo so nammo na daderdi Abraham ilma abbaa gadaatti jedheeni sun gaafi bakkasani takka malee na kolfisiise wallahi nin kol Abraham ilma abbaa gadaa godhe gurbaan nin kolfe bakkasani dhugaa dubbachuudhaafi Abraham ilma abbaa gadaatti jedheeni dhugaa jedhe sani akka waan Abraham afaan oromoo dubbataati afaan oromoo dimbarsiisaa ture waaqayyo maal jedhee yaamaa ture inni waaqayyo jedhee waamaa ture jedha Abraham afaan oromoo nama beekuu meeti Abraham afaan oromoo dubbatu gurbaan ammoo oromoo qulqulluu godhe Yesuusoo maal jedha jennaan waaqayyo jedha waaqayyo afaan oromoo afaan amaarifaatu warri amaaraatu hin beeku waaqayyo jechi jedhu akkamitti maqaa kana maqaa waaqaa jettee ittiin deemtaan maqaan rabbiidha uumamni guutuun isaa namni hundi isaadha waaqa maqaa qaba rabbiin waaqa kiristaanaa ammoo maqaan qabu maqaa gad dhaabbataadhaan qabu jechuudha kuni dhugaadha kana mirkaneessee kun ammoo inni dubbataa ole guutuun isaadha irratti deebisee jira waaqayyo rabbiin harka qaba akkana jedha macaafa keessa jira kun waaqayyo akka harka qabu teessoo qaba jedha teemaa keessa nuti teessoo rabbiidha teessoo rabbii irra taa jenneetiin amannu nuti rabbiin arshiidha ol jira jennaan malaayikaan kan baatte arshiidha malee waaqa baattii miti waaqa baattee rabbiin Allah baattee ka jedhu hin jiru arshiin baattii jedha rabbiin ammoo arshii sanii ol jira jenna uumama hundumaa ol jira jenna kanaafuu macaafa keessa jira waa hundaa ol kan jiru jedha waa hunda gararraa kan jiru jedha macaafni isaaniidha kan isaan hin beekaniif malee waliigalatti akka saatii hin xumurreef jecha akkana jechuu kiyya mariin hedduu miice baga miiceen akkas wayyaadha durriyyee waa arrabsuudhaaf deemtu baga miiceen macaafa keessa jira waaqayyo kan kiroobilii yaabbateetiin belalshuuf jedheetiin dhufa jedhu funyaan keessa aarri baheetiin ani wanna jedha akka dubartii ciniinsifattuuti nan iyyaa jedha nan aadaa jedha nan hargan sunna qabaa jedha inumaa usan bira dabareetiin deet irratti nuufaatii foon qalee jennaan waaqayyo fuunfateeti akkam dasnama jedha jedhe fuunfateetiin dasna jedhe beqa lammata deebee ilma namaa kana hin abaaruu jedha macaafa keessa jira wallah akkas foon qaleetiin cincesee cincaatti qabee jennaan waaqayyo fuunfatee das jedhee jira funyaan isaatiin fuunfatee jennaan waaqa akkanaa waaqa isaa dhufteetiin muslima wajjin haasa'u jechuun hin ulfaatu isa akkana jecha waaqa funyaan isaatiin fuunfatee das jedhee osoo jettu akka kana dhufuun sirriidhaa miti waliigalatti baga miice innu lammatan dhufu jedhee jira lammata illee waan biraatti illee dhufe akkas garuu ammoo haqiiqa dubbachuuf Ahmad haga danda'ameen mata duree irratti xiyyeeffachuuf yaadee jira inni ammoo mata duree irratti hin xiyyeeffanne takka waan Nabii Muhammad dubbata takka waan Muusee fi Adam dubbata takka waan Arshii dubbata takka wanni dubbatamu dhufe waan maqaati maqaa Allah jedhuu fi maqaa Yahweh jedhuuti wanni ammoo gurbaan haasawaa ole waan biraati marii biraati akkas rabbiin khayri haa godhu tanuma jedhaanii Safarhaan illee jiranii Abu Mu'aaz illee jiranii waan xinxallanii dubbata hundinuu barakallahu fiikum ijoolleen biraallee jiranii hayyee tole
السلام عليكم. براوان شبهة كاسيو جراتي بو درتي دبر. سأقول لكم نقام عجمة. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أي بارك الله فيكم. قام ريني أكون جرمي. ما تدري كيس سالي بهمي جرا. قافن جدو مجاسون إني جل كبا تكسوران فايدة مجرا تككر بعد فايدة ما كبرا ما تدري سلا نبيوني كل لبن إني كجدو سره سندي سيني وأمبراد آسو جل كبه المون هري دوما harreen halaakti taanaan ilmoo ishee sunuma halaakti. Saniifuu silaa mata duree eenyuun lalaba waan jedhu irratti qofa xiyyeeffatanii nabiyyoonni maal barsiisan jedhanii waan gaarii barsiisuu inni kan eegaa turre inni kan haasa'aa ture sana jechuudha. Ahmad jalqabaa irratti sirriitti itti himee maal akka barsiisaa turan nabiyyoonni baasetti agarsiise. Dhumarra immoo inni daangaa darbeennaan hoo bututtuu isattiin rukuttuu jettee ijoolleen biyya keenyaadha. Hoo dhukaatis jedheen jala bu'ee hunduu jala bu'ee jechuudha. Ilma nama akkasii barbaadna miti. Inni sila gaafa jalqaba seeraan utuu haasa'ee jiraateeti seeraan waliin ittiin deemama ture. Ahmad seeraan nabiyyoonni kunoo Abrahaam akkas jedhee, Nuh akkas jedhee, Muusaan akkas jedhee lallabaa ture jedhee quraana keessa ragaa ragaatti fideedhaa jennaan. Mucaan xiqqoo rifaatti miira keessa gale fakkaata as deebi'eetu allaan kana qaba, allaan kana qaba, allaan kana qaba. Allaan kana qabaamuu hin qabu yoo maasofne nuti. Waaqayyo kee kana qabaaf kana hin qabu yoom jenne nuti. Qabeenyaaf hiyyummaa yoo maasofne nuti. Yeroo hundumaa hiyyummaa beekumsaa qabdu waan ta'eef waa'ee qabaaf hin qabuu keessa galtu beektanii. Hiyyummaa beekumsaa qabdan እውቀት የሚባለው ድሃ ነው። እናንተ ጋር ድሃ ስንዬ ይጸጽም beekumsa irraati. Kanaaf qabamuun qabu bakka asuma qaffii qabnamuun qabnu isa guyyaa guutuu sabaa waltanii waldaa keessatti as baataniitu waa illaan qabamuun qabu kanaaf ofta otoo akka Ahmad jalqabetti waaqayyo isa lallabattee raati sila namni waan baay'ee sirraa barata ture. Lammaffaa dhumarra gahee gaafa gaaffiif deebii hirrifate fakkaata Ahmad gaafa gaafatu cirraasha kun teessoo waaqayyo ta'aa jira jennaan. Waaqayyo kee maaliin ta'a as baas beennaa waan ittiin taa'u wallaan nutti himuudhaaditi. Waan ajaa'ibaa Yaahween ni jedhe macaafa keessatti fide. Yaahween waaqayyo warra Israa'elootaa malee waaqayyo Itoophiyaa fi Ameerikaa fi Awurooppaa miti. Laal mee afaan Arabifaati afaan wajjiniiti Yaahwee jedhu baasee sin agarsiisa. Viidiyoo koo gadi gargashee natti wanneechi baatee mul'ata laataas viidiyoon. Baabil haabiin baasee jira afaan Ibruu jechuudha. Laala maal jedha Yahweh God of Israel kun afaan Yahweh Elohim የእስራኤል ያህዌን waaqayyo eenyuti Israa'elootaati. Taada waaqayyo Israa'eloota barbaanne nuti waaqayyo isa bara baraan jiraata isa addunyaa kana uume isa hundaafuu waaqayyo ta'e sana barbaanne malee waaqayyo Israa'eloota maal nu dhibe nuti. Kan Israa'eloota waaqayyo macaa waaqayyo Israa'eloota Yahween kan saati maal nu dhibe. Yahween kan keenyaa miti. Yahwee kan barsiise warra Yahudotaatiif malee addunyaadhaaf Yahween hin lallabamne. Eenyu barsiise Yahwee? Eenyu ka barsiise fidii jennaan Yahwee warra Israa'elootaa fidee nutti agarsiisa. Yahwee God of Israa'el kunoo seera ba'uu boqonnaa 32:17 irratti jechuudha. Kan biraa waa'ee quraanaa keessa galee waan hin taane haasa'aa ture. Waan tokko tokko ustaaza walirratti dubbataniidhaa jiranii waan beekumsa illee ofii irraa hin qabne waan beekellee dubbisuu hin dandeenye mee rabbii jedhaa tafsiiramoo hadiisa kamtu afaan oromootiin jira googilii toroggomatee dhufee googiliidhaan fidee asirratti kun afaan oromoo qofaan dhufee dubbisa asirratti afaan oromoo qofaan min አይነት መሃይማኖች እንደሆኑ አስቡ. utuu beekaa muslimaa tokkotti akkatti siike jedhee jiraateeti asaba. Kana gaa bakka ustaasonni ni dhuftu hin mari'anna jedhanii engadda asirratti dhufee na qabaa na gadhiisaa nu biratti caalu kootu mari'adhu jenne wallaahi mucaanarra guyyaa naan haasaa wali harka 100 caalaan nama amma naan mareete kan harka 100 caalaan mucaanarra guyyaa naan mareetaa ture tokko. Kana waggaa guutuutti mareetee dhufee ishee kana dubbachuun yaa saafiraal baxaaf. Kana gaa kan kootaa nu mari'adhaa jedhu. Erga fiddeemee waaqayyo ati jettu alaallu waaqayyo qaamaan sadii kan warra Viishnu Barhaamaa fi Shiivaa
Shiva warra Pagan Trinity warra Roomaa fi warri Misriitti fayyadamaa turan achirraa kan dhufe erga waa'ee Waaqayyoodhaa fidde jechuudha itti cabsina. Kan fidde Waaqayyo warra kana Waaqayyo sadi mee eenyuun lallabe Waaqayyo sadi jettee lallabda moo lallabdu ati? Mee nabiyyoota keessaa immoo Waaqayyo qaamaan sadi waaqummaan tokko jedhee lallabe tokko jira. Fiddeen agarsiistu ture. Rabbuma sirraa Ahmad Ahmad kan isin gaafanne malee otoo si gaafatee jiraate inuma fincooftee baata ture. Waaqayyo qaamaan sadi waaqummaan tokko jedhee nabiyyiin tokko kan barsiise hin jiru. Si galee Waaqayyo jara kana kun akka zanaa jedhanii gatta'an kan barsiise tokko hin jiru. Si galeera Allahin hin kolfaa jedhe maarree Allahin silootaa isaatti tamaammanu dubbin godhe haa kolfu akka Waaqayyo kee akka tazzanuu didee kun afaan qabate. Kan itti tolee kolfaaf kan waan hojjete pilaanii hundaan bakkaan geetu kolfaaf kan waan hojjetu beeku waan godhu beekutu kolfaaf innaa waan hojjetu wallaalee akkatti taa'ee haa gadduure. Pilaanii malee waan ta'e jammaree kee deebi'ee haa gaddu haa bo'uure. As deebi'ee kun akkatti areeda isaa addatu ilaala. Anaa miti kan jedhe macaafatu jedhe. Areeda isaa akkatti addatu reeshii Waaqayyo. Kunoo yeroo saamunaatti dibatee miiccatee saamunaadhaan gogee jennaan saamunaadhaan sirriitti miicca akka lallaafutti yeroo haaddatu argitanii saamunaatti dibe. Namichi kan jedhe foolee wanti godhee areeda isaa haaddate kan jedhu anaa macaafa qulqulluu jedha. Waaqayyo areeda haaddatu hin qabnu miti. Si galee utuu waan gaarii barsiista jedhan waan gaarii barsiista ture. Gaafa afaaniin dhuftu immoo kan caalutti jira nu bira. Assalamu alaikum warahmatullahi. Injira shubhaati kaasee yoo qabaattan immoo inshallah akka ifa goonu futuu irraa nu himtani bareeda ture. Barakallahu fiikum. Okay, Iran Ahmed Galatoomi ulfaadhu wayyoomii. Baazoi wanta tokkotu na ajaa'ibana marii kana keessatti gurbaa kanarraa gaafa kan isin ustaazota malee jechaa ture laala. Isin ustaazota malee jechaa ture. Jarana nama barata afaan mari'an akkam jedhanii ustaazota gadhiisansi. Yeroo gubuuf immoo nama kana faana mari'atu ture wallahi hojii ofii ooluu wayyaa bar ustaazonni. Ustaazota jechaatiin ture si nama kanam. Wallahi mucaa kanarraa jechi Yahwee jedhu kin iddoo kana jira jedhee isaa macaafa baneetiniin hangasii takka nutti agarsiisan agarreen. Laalaatiin ture. Jecha Yahwee jedhu jechuudha. Nama kana kanatti ustaaza jedheetiniin namoo marataa ture. Nama mootuu barataa ustaazaa harkaan baane. Ahmad seera ba'uu boqonnaa jahlakkoosa sadii irratti ani akka waaqa waan hundaa danda'uttan Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoobitti mul'adhe garuu maqaa koo Waaqayyoon isaanitti of hin beeksifne jecha jedhamu tana Abrahaam faati Yahwee jedhanii yaamanii turani jedhee yeroo Ahmad gaafatu seera uumama boqonnaa 18 lakkoofsa 1 dhiyeeffate. Abrahaam yeroo saafaa balbala dukkana isaa dura taa'ee otoo jiru Waaqayyo qilxuu mamree biraa isatti mul'ate jedhe jecha kana dhiyeeffate. Protestaantii ta'atiin jecha kana dhiyeeffate Pheenxee ta'atiin jecha kana ammootiyyuu warra Ortodoksii ammootiyyuu Sillaaseedha jedhaniitiin amanan garuu warri Pheenxeedha akkas jedheen naman. Jecha Abrahaam yeroo saafaa balbala dukkanaa isaa dura ture jirutti Waaqayyo jecha jedhamtu san achumatti dhaabe jechuma kana iyyuu gadi hin finne. Jechuun ammootiyyuu Yahwee jedhu kana keessa gadi bu'eetiin warri kakuma faslaafuun gonkumayyuu hin fayyadam. Nama ammootii macaafa ani anuma jechuun Yahweedha jedheetiin hiike. Subhanallah. Wallahi isiniif hin gadda warri Pheenxeedhaa jechaadha gaafa ammootii yoo na achi kitaaba laalaatiin hin koottaa. Kitaaba laalaatiin hin koottaa malee akkasuma gogaa hin dhufina. Ani anuma jechuun Yahwee jechuudha yaa jedhan. Ani anuma amma. Anu Yahweh ta'in areejo. Ani anuma. Wallahi sirrittiin kolfa iddoo sanitti. Ani ana jechuun Yahweh taanaan namni hundi isaa akka jechaa oola maal kun maqaa taanee dhumanne Yahweh guutuun namaadhaan Yahweh ta'e. Wallahi
beekum sagadi bu'aa kana nu biran dhufina rabbi keessanii jedhaate ijoollee beenteedhaatiin bana xiqqoosi waa babbaradha waa babbarreeffadhaati koottaa malee ama translate gootanii nu biratti malee dhuftanisa ijoolleen isinirra deemti arrabsuu qofan dhufina yookaan qeeqaaf qofan dhufina marii irratti hundaa'a haqiiqa dubbachuudhaaf kanaaf amma gaaf duraa wannaan sunillee gurbaan amma husuu wajjin madhatillee marii wanni mariidhaa sun hafuurayyuu hafuura wannaayyuun qabu eenyu kana hafuura mata duree mariidhaayyuun qabu wama biraarraa hasawaatiin turan marii irraa baamee jechuudha namni illee waan baratu akka kanatti marii irraa ba'e Ahmad ammoo qabatee diyaga danda'ameen waan Allah dubbachaa ture Yahawwee illee irra dubbachaa ture silaa ka irra dubbatamu Yahawwee fi Allah irraa garuu gurbaan ammoo waan kanaayyuun dubbanni salafumaa kaasee achi deebi'eetiin subhaanallah waan inni hasawaatiin ture waan Allahin harka qabaa waan Adam kaasaa waan rabbiin niitiin qabu faa jedha tayyib rabbiin niitiin qabu dhugaadha ka isaadhaa niitii qabaa laataan hin beeku yaa ijoo rabbiin niitiin qabu jedha quraanni jedha maaliif niitiin qabaannee jedha namni akkana gaafata isaa yaa jamaa ka isaadhaa niitii qaba moosa isa kana namni hayyaa yerraa dubbadha kamin abasa watawallaadha waa isa kana fana ajaa'ibsiisee isin galtee suuraa abasa watawallaadha Allahin garagalee namni jedhu jaamaa wayitti dhufee nan garagalee jedhee dubbachaa ture maal nagaa biyyi yaa jamaa rabbii keessa rabbuma fiille sodaachuun hin jiru kun wanni haasa'u rabbitu nabi Muhammadin komachuutti jira wamaa yudriika jedha achuma ayatuma sadii usu dubbiseeti maaltu si beeksise la'allahu yadhakkaa jedha namtichi kun qulqullaa'u isaanii mala waan gaarii hojjechuu isaan maaliif akkana goota maaliif irraa garagaltaa jedhee nabi Muhammadin komachuu jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala kasit dubbatu jiru waan Allah mite Allahan fayyisuu danda'a tayyib quraana keessa jira inni kun bakka hedduu jira wa idhaa maridtu fahuwa yashfiin garuu bakki amma abasa watawallaa kana fidateeti an jaa'ahu al'amaa jedhee eegasan nabi Muhammadin waan nabi Muhammadin ilaallatu rabbiin ilaallate jedheetiin haasawaatiin ture yaa jamaa maal nagumaami hii jedha kun arguu jirtanii bitisa inni eenyu the prophet sallallahu alaihi wasallam ergama rabbiidha sallallahu alaihi wasallam jechuudha ergamtichi pronet enda turned away jedha jechuun fuulatti guureeti irraa garagalee jedha irraa goree jedha eenyu nabi Muhammadin alayhi wasallam irraa haasa'u jira jechuudha garuu ammoo gurbaan kanan beeku kan inni translate baratee dhufe googilii baratee dhufe malee waan bu'aa qabu miti a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim akkasitti wannaa jedha ijoolleen kiristaanaa ilaalaa jidduu kanatti isiniyyuu isinii galadheetti yaada تمام أكس اتفوا بارك الله فيكم أحمد اللي ساتي ربي سبحانه وتعالى بركاته هقول أحمد دا في اللي هدو وان هدو دا راكاسي دو بچاتوري أكسي دا بالاغي أكس ما تكتاتن ميجون كان كيغاري دا سنغالتي بغا ميجين ميجون غاري دا كيساتو أمو وان لما تدبيتي وان بنتين تبرادا دفتي مريتونا تنفكاتو كبيرالي مريو جراتي جولي سينكننا في إن شاء الله قدتاتي مي وانا أما نقابا غنوري ساتن كان سينكيسا ميجنيتين وفي كينيا لدفو يوبا وفي كينيا دفنيتي سيوا جين مرة نو يو كتما دفتني مرة تمالي إجولي سينكننا كجولي سيميچو سينغونا كميجي سير أفتي غوغوكسيتي سينافتو سينغونا بإذن الله تبارك وتعالى تمام ورا كوتا نقابا نددبا جدو كنا قابا ددبا برو سنغينا كجولي سيميچو دان isin miicee isin goggogsitee akka isin haftu isin goon sababni isaadha akkamitti namni anin madaadha jedheetti olii gaffii kutanuma dhiyeessuudhaaf isa tanuma haasa'uudhaaf arrabuma kana fayyadamuudhaaf namni marii barbaada jedhamu a'uudhu billah wallahi na ajaa'ibsiisan namni marii barbaada jedhee ji'a meeqa wanna torbaan kana guutuu kataroo naa qabaa jedhee Ustaaz Farhaanillee irraa dubbatee ammoo kana maradhu jennaan gaafsanii hin maradhu halkan natti dhi'ee jira jedhee dubbachaa ture namni muslima wajjin mari'adha jedhu tana barreeffatee dhufeetiin mari'adha jedhamu namni waan Yahawwee takka cite abur isa cite والله نبي كانت من دبين جلا كانت تيجي كل فادي الدرة نبي نوادي سنمتي كل فون انتاتو أكانت نم نميج أبو سيني قالت أكانت نم نميج أبو زيدا أكانت نقول فامو
baga miicamte obsa lammata deebitee muslima wajjin marii godha jetteen dubbatini lammata illee yoo deebite waan cudna ijoollee kanarra si miicu si kennin ammas akka ati miicamtu jechuudha bareechitee akka ati miicamtu lammata dhuftee muslimaanin mari'atan jedhin aduun jettu tamaam akkas baga barakatu Ahmad jennaani ijoolleen kun waan illeen barakadha hundumti keessanuu inshallah akkasiidha Ustaz Farhaan illeen galatooma hundi keessanuu isiniin jedha yoo rifatee way rifatuudha maal rifatuun akkana haa jiru isaa gurbaan kaameraa ofitti garagalchee neetworkii cufatee waa meeqa ta'ee asinitti bilbilama gara siin jedha gurbaan takkaa viidiyoo baheen beekne rifateetiin akka ta'u dhabee kaameraa ofitti garagalchee rifatee hoo rifatuun kanaa olii maaltu jira isaa bayi jedhee kadhachee dadhabe maal gurbaan akka ta'u dhabeetiin as garagalee achi garagalee kaameraa ofitti bane takkee akka kaameraan banu jedhee jalqabti wallahi ninkul be gurba wallahi la fidde jolle fenteda waan Allah tere wani ne aso translate godhateetiin waan afaan ingilifaatiin fiduuti afaan oromootiin translate godhatee nama deemuusa akkamitti nama beeka jedhee namni jala deemaan hin beeku isa kana mee namni waa beeka jedhee ayye ala kulli haal galatooma ulfaadha sinin jedha yoo itti fufa amma akkanuma itti kolfuudhaaf yaani kolfuu kana jaalataa jiru wallahi gamasiisa gurbaanin jinqabe akkamade jinqabe bara osoo ijaan argu namni kunoo teessoo waaqayyooti osoo jedhu teessoo waaqayyoo kan jedhu naaf itti jedha teessoo waaqayyoo kunoo sitti mul'isu jira teessoo waaqayyoo kan jedhu naaf itti dhiifama gaafadhu sitti mul'isu jira osoo jedhu dhiifama na gaafadhu jedha kunoo teessoo waaqayyoo kan jedhu osoo harkatti mul'ata kan rifatuun kanaa oli maaltu jira gurbaan ijaaru argutti hin jiruuti ijatu zoore injitti zoorte kaameraa ofitti bade garas bu'eeti cinqaa guddaa inni dura akkuma dheengaddaa usuu gaafate san gurbaan ifoo jedhamu sun gaafate sanitti deemu barbaada afaan oromoo irratti wanni akkasii hin jiru yaajoo ni garafamta wallahi ni garafamta wanni gaafatu waan barreeffame qofa irraa haasofta waan barreeffame irraa qofa gaafatta akkasumatti akkuma dheengadda san kolfuu barbaadeeti rabbiin mataa qaba cinqillaatee qaba kanarraa haasa'uu barbaadeeti la sun karaan sun cufamaadha hin jiru wanni akkasiidha hin jiru wanni akkasii hin jiru waan barraa qofa irraa haasofta ragaadha nuti ka garee shahaadaa keessa jiru ragaadha waan ragaadhaan haasofte ragaadhaan fidiiti muslima qori waan barreeffamee jiru irraa na qori waan barreeffamee jiru irraa si qoraadha malee ragaa waan jirre irraa baateetiin haasawa jennaan irra kutamtaa jechuudha irra kutamta himmattaalla akkasin bakka tunemmuu qaa'idaadha fuuldurattuu akkasuma marii kamirrattuu akkasuma isiniin jechuu barbaadeeti warri dhuftanii mari'anna jettan guutuun keessanuu waan jiru qofarra tamam ani anuma khalaas ani anumaani maqaa ta'ee jiru jidduu kana yahawweedha jechuudha ani anuma jechuun jedhani Ustaz Farhaan isinillee isinuma Assalamu alaikum. Illee aduma inshallah waan inni shubahataati tokko inshallah irratti dubbanneeti ayyee irraa dubbadhaa waan hafee yoo jiraate natti deemee jira isuma waa'ee anillee deemee jira fayyisee hin deeminaa qoyaa inshallah walumaan baana ishee kana dubbadhe aayaa tole waa'ee fayyinaa irratti kan inni dubbataadha ture hannaan fayyisaa jechaadha ture akkuma amma jedhan ustaaza walakkaa amma argaa ture waa inni dubbatu waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa walgahii sana maktuum gaafa gara isaanii dhufee ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam fuula irraa garagashate ergama rabbi jedhee the prophet jedhee akka dubbataa turedha jechuudha Allahn hin fayyisa quraana keessatti suuratu shu'araa boqonnaa 26 irratti wa idhaa maridtu fahuwa yashfiin jedha yoo hin fayye rabbii kiyya na fayyisaa jedhee kan inni dubbatu jechuudha sanumaan wal qabatee boqonnaa 2 lakkoofsa 159 irratti maal jedha beektanii waa'ee namicha yookaan immoo akkuma tafsiirota garaagaraa jiru Uzeyr akkana jedha jechuudha. Akkana jedha yookiin akka isa ganda irraa dhufee haala manneen ishee mataa ishee irratti kukkuftee jirtuun akkamatti rabbiin du'aa ishee booda ishee kan jiraachisaa jedhe laal. Akkamitti rabbiin egaa isheen duute booddee jiraachisa jedhee ajaa'ibsiifate jechuudha magaalattii magaalaa kana jechuudha. Jennaan rabbiin
gara isaa hin ilaale jedha. Rabbiin isa ajjeese namicha akkas jedhe kun ajjeese rabbiin maal godhe isa ajjeese waggaa 100 tursiise. Ergasii isa kaase kun rabbiin akka fayyisu ilaala. Ajjeese maal godhe rabbiin isa kaase. Haggam turte jedheen ergasiiti. Guyyaa tokkoon ture yookiin garii guyyaan ture jedhee waggaa 100 ture kee. Sini galee ni jedhe miti waggaa 100 turte mee gara nyaataa fi dhugaatii kee ilaali hin jijjiiramne. Gara harree keetis ilaali namootaaf mallattoo taasisuuf kana goone gara lafeellee ilaali akkamitti akka isa walitti qabnuu fi ergasii foon uffifnu. Yeruma ifa isaaf ta'u rabbiin waan hundumaa irratti danda'a ta'uusaa nan beekaa jedhe. Rabbiin waan irratti danda'a ajjeesus fayyisus akka danda'u nan beekee jedhe jechuudha ragaa ba'ee ijaan ofirratti argee jechuudha namni kun. Ibrahim alayhi salaam. Ibrahim Abrahaam maal jedhe? Yaa rabbii kiyya jedheeni yeroo Abrahaam gooftaa kiyya akkamittiin du'a akka jiraachiftu natti agarsiisa. Kuti sana booddee muraa isaanii irraa ta'e gaara hunda irra kaa'e ergasii isaan waame daddafanii sitti dhufuu jedhe. Cicciriitti achi ishee daddarbadhu ergasii waame ergasii sitti dhufu akkamitti akka fayyisuun argitaa jedhe Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Sini galee ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo du'aa kadhatan illee Allahumma rabban naas adhibil baas jedhanii du'aa kadhatan. Washfi anta shaafi laa shifaa'uka illaa shifaa'u shifaa'un laa yugaadiru saqama. Sahih Bukhari 5,675 irratti akkasuma Ahmad illee jechuudha Muslim illee hundayyuu kaa'anii jiran jechuudha. Allah gooftaa nama hundaa dhukkuba nurraa deemsisi rakkina nurraa deemsisi washfi fayyisi anta shaafi fayyisaan si jedhan gartanii fayyisaan si malee kan biraadhaa hin jiru laa shifaa'u fayyinni fayyisa kan keetii maleedhaa hin jiru. Yoo fayyiste immoo fayyina booddee dhukkubni hin jirre fayyisi jedhanii sallallahu alaihi wasallam du'aa godhan turan. Kanaafuu Allah subhaanahu wa ta'ala fayyisaa ta'uusaa shakkii tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf beekumsa malee dhufanii asitti haasa'uun gatii nama kaffalchiisa waan baay'ee